dhaamsa ijoollee biyya arabaa jira dhaamsa santama dhaamsa cimaa isinii dhaamaa jira. Dhaamsaan isinii dhaamu ijoolleen biyyoota arabaa keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa. Rabbiin isin haa eegu. Obboleettiin keenya kun waan asirratti taate argaa jirtan jechuudha. Obboleettiin keenya kun rakkoon isii mudate michiitu na dha'ee akkasii jetti. Michis ta'uu danda'a, dhibee biras ta'uu danda'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaattu isin jedha. Warroonni chaanaali keenya faaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas like illee share illee gochuu hin dagatina isin jechuu barbaada. Obboleettii keenya kana akkuma asirratti argitanii ana michiitu na dha'ee fuulli kiyya akkatti na badee akkana na ta'ee jettee fuula ishee san baay'ee badee jira. Fuula ishee duun taane qaama ishee guutumatti badee jira. Dhugaa dubbachuuf wanti nama dhibu jira. Wanti nama dhibu of eeggadhaa. Michis ta'uu danda'a, jinnis ta'uu danda'a. Injira amantoonni garaagaraa tokko ani garuu hin beeku. Jinniinis akkasumas godhuu dandeetti. Tarii qodaa isii qaama isii kana keessaa dhibeen biraa uumamuu danda'a. Maal isinitti fakkaate? Tokkoffaa saamunaa garaagaraa, saamunaa hafuura qabu injira wantoonni akkasii qaamni namaa kan hin feene akka hasaasiyyaa asitti maal jedhaniin akka jedhamu hin beeku malee qaamni isii wantoota nyaatamuu wantoota dhugamurraa of eeguu qabdan akkas na fakkaata. Akkasis natti fakkaata akka ani qaama ishee san yeroo argutti baay'ee namatti dhagama. Dhiifama. Qaamni ishee kun akka injiraa miti baarilee jedhamus jira, akka gujuuf isa duraan jennu tokko hin jiraa miti. Gujuufii kan yoo ka ta'u ta'e an akka laaletti qaama ishee kana keessa yookiin hasaasiyyaa kana ta'uu danda'a. Garuu akka nani argetti qaama ishee sana irratti gujuuf wanni jedhamu tokko jira. Yeroo xiqqoo ta'ee na tuqee beeka. Wanti suni wantoonni akkanaa yoo isin tuqe garuu biyya hambaa jirtaniif malee wanti sun gaaddidduu hin danda'u. Gaaddidduun dhufee gaaddidduu jechuun fakkeenyaaf namni wanni sun fuula keetitti ba'ee yookiin qaama keetitti ba'ee yoo namni si argee inuma daran sitti abaasuu danda'a. Adada oollee buluun wantichi sun sitti abaasaa deema. Isa kanaaf wantoonni qaama keenya irraa balleessan hedduutu jira. Akka naannoo keenyatti giraawwaa jedhama. Giraawwan suni jira. Fakkeenyaaf hin jira. Naannoo keenya keessa jira. As iddooma keessa jiraanus naannoo safara jira. Amma fakkeenya maatii keenya biratti giraawwan qotiyyoo gabbisa, horii gabbisaa qaama yeroo dhiqatte qaama keetiif fayyaadha jechuudha. Okay, biyya hambaa keessa hin jiru haa jennu. Wanni kun faayidaan isaa yookiin haakimni nama fakkeenyaaf waan kana balleessuuf fuula isii sanirraa balleessuuf kiriimii garaagaraa mucaa kana kennuu dandeetti. Namoota akkanaa kana immoo wannaan isaa godaannisni isaa kun gaafa itti hafa. Kan argitanii mucaa isaan fuulli isii jechuudha baay'ee wannaan ta'e. Ama wanni isii dhaamuu barbaadu dhiqannaa qaama isheetirra fakkeenyaaf warroonni akkasii isin tuqee saamunaa urgaa'uun qaama kee madaa qabu fuula kee finniisa qabaatee gaddachuu mucaan sun qaamni ishee guutuun waan akkas ta'e saamunaa foolii qabuun dhiqachuun qabdu. Ishee wannoonti isii dhiqattu saamunaan tokko akka naaziriit saamunaa jedhamutu jira. Biyya san keessas duraan biradistiin dhiqanaman beeku garuu saamunaa sanii qaama ishee yeroo hundumaa namoonni akkanaa isin tuqee wantoota foolii qaban wantoota urgaayan dibachuu gonkumaan qabdu. Hamoonni sun sirraa badee jedhutti wanta foolii hin qabne saamunaa foolii hin qabne fayyadamuu qabdi. Sababbiin isaallee wanni suni urgaan waan sanii suni madaa saniif akka waan akkanatti fakkaatu. Fakkeenyaaf namoota finniisaa qaban nama fakkeenyaaf ani fuula kiyya irratti yeroo tokko darbee hin ba'a. Ni argitu hin ba'a jechuudha. Baay'eetiin bada ammaanaan qaba. Kuna
garuu saamunaa fuula dhiqadhu qaaman hin dhiqadhu. Kana beekuu qabda. Wantoota foolii qaban fuula keenyatti kaleessuu hin qabnu. Qaama keenya yoo wantoota godaannisaa madaa garagaraa ka qabaatu ta'e saamunaa foolii hin qabne fayyadama. Sababni isaallee xiqqoo hamma tokko jijjiirama qaba akkaan argitti beekaa sun. Isin jechuu barbaada immoo rabbiin dhibee akkanaatirraa isin haa eegu. Isinillee of eegaa michis ta'uu danda'a yookiin shunkurtii murtee yoo jarasii tuqam fiidee banuu dandeetti yookiin yoo ijoollee bakka wantoonni hin jiraa miti gidduu lamaan deemu akkas jedhamu san. Kanaaf isin mootuyyuu maal gochuu qabdu? Waan akkanaa kanarraa of eeggannoo cimaa godhaa. Rabbiin isin haa eegu. Rabbiin isin haa eegu. Huccuu ammallee huccuu aduurraa afamee dhufee gaafa qaama keenyatti diratamu michi ta'a. Huccuun dho'an fakkeenyaaf huccuu aduurraa fuutee yoo daftee diratte michi sitti ta'a. Maaliif ho'aa kan qaama kee dhiqattee baate amma namni tokko hin jiraa miti uffata ofii kana fidee yooma san gaddarata hin ta'u. Fuutee keettee kaatee dirachuu qabda malee uffata akkuma fuuteen alarraa fuutee aduurraa fuutee qaama keetitti hin uffatin. Inni biraa paantii jechuudha. Paantii kan kee akkasuma dirqama nama jalaa dhoksuu qabda. Garuu immoo isii oo'itu sanis fuutee hin diratin. Miidhaa hamaa sitti geessiti. Isiin hunduma caalayyuu miidhaa hamaa sitti geessiti isheen jechuudha. Wantoota akkanaatirraallee of eegaa isin jechuu barbaada. Maaliif gaafa mucaa san argu fuula ishee argu natti dhagame. Saraahata yoo dhugaa dubbanne baay'ee natti dhagame. Maaliif akka ishiin jettis ta'uu danda'a yookiin akka ani jedhe kunis ta'uu danda'a hin beekamu waan ta'eef akkas isin jechuu barbaada. Obboleen kiyyaa inshallah waa hundumaayyuu rabbiin nu haa laaffisu. Rabbiin isin haa eegu. Bakkuma jirtanitti of eeggannoo cimaa godhaa. Dhugaa rabbiin isin jedha waa hunda keessatti biradistiin waan tokko fa'aan jira. Biradistii sanarraa of eeggannoo godhaa. Wanuma hundarraa qaama keessan irraallee of eeggannoo. Wantoota qaama keessaniif hin taane fiddee qaama keessatti kireemii namaa fiddeen fayyadamin. Injiraa miti wanta tokko amma bakka madaamin hin jirtu jedhee dhaqee kireemii anna mudatee beeka. Wanta akkana nama mudatee beeka. Yeroo dura bismillah jedhee biyyaa ba'u. Kuuliin injiraa miti yeroo jalqabaaf dhaladhe kuulii gizee isaaniin argee beeka gaaf biyyaa ba'u. Ayi mudannoo kiyya. Kanaaf wantoota akkana kireemii nama warqitan hin dibatina. Fuula keetiif hin ta'u qaama keetiif hin ta'u. Hamma fedhe yoo ta'e waan ofii keetii qabdurraa waan qaama keetii wal fudhaturraa fayyadamii sin jechuun barbaada. Isin jechuu barbaada wantoota kiyya inshallah viidiyoo